Namoonni buufata konkolaataa keessatti jimaa dhugaatii fi tamboo fayyadaman birrii 10,000 ol akka adabsiisu murtaa'e. Biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee dambii baaseen intarpiraayizoota hojjetoonni buufata geejjiba uummataatti alkoolii dhugan tamboo xuuxan jimaa qamaan irratti adabbii akka kaa'u gabaafamee jira. Namoonni buufata konkolaataa yookaas terminaala keessatti gochaa kana raawwatanii argaman adabbii jalqaba birrii 10,000 akka adabsiisu riippoorter gabaasee jira. Yeroo lammaffaadhaaf yakka kana raawwatee namni argame ammoo eeyyamni hojii isaatii akka addaan citu murtaa'ee jira. Akkasumas hojjetoonni terminaalaa uffata seeraa hin uffatin yookaas waraqaa eeyyama hojii malee buufata keessatti yoo argaman adabbii wal fakkaataan akka isaan eeggatu seerichi ibsee jira. Araadaa FM'n wabeeffanne. Dhaabbanni konkolaataa kireessuu fi misooma koriidarii Kaasaanchis irratti miidhaa hordofsiisee birrii 100,000tiin adabame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqositti dhaabbanni konkolaataa kireessuu bu'uuraalee misoomaa koriidarii irratti miidhaa qaqqabsiisee birrii 100,000 adabamu waajjirri dambii kabachiisuu kutaa magaalichaadhaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Daanyee Hirphasaa AMN Digital Miidiyaatti akka himanitti konkolaachisaan caamsaa 2/2017 kutaa magaalaa Qirqos aanaa 8 galgala naannoo sa'aatii 2 irratti misooma Kaasaanchis irratti miidhaa qaqqabsiisee miliquu danda'eera. Haa ta'u malee dhaabbanni konkolaataa kireessuu eeruu ummataatiin bira ga'ame caamsaa 4/2017 waajjira dambii kabachiisuu kutaa magaalichaatti qaamaan dhiyaate birrii 100,000 adabamuu fi dhiifama gaafachuu himan. Konkolaachisaan yeroof argamuu baatus seeraan hordofamaa jira. Kutaa magaalaa Qirqositti baatiiwwan 9 darbanitti konkolaachistoonni fi qaamoleen misoomaa koriidarii irratti miidhaa hordofsiisuun birrii miliyoona 20 ol adabamuu himanii jiru. Konkolaachistoonnii fi hawaasni magaalichaa bu'uuraalee misoomaa koriidarii kunuunsuun irraa eegama kan jedhan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Daanyee Hirphasaa warreen karaa hin malleen qabeenya uummataa fi mootummaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii miliquu barbaadan hawaasni hordofee saaxiluu fi seeratti dabarsee kennuu qabaa jedhanii jiru. AMN'n wabeeffanne. Dhaabbanni waggoota 40 oliif hidhannoodhaan mootummaa Turkii irratti qabsaa ture PKK meeshaa lafa kaayee akka diigamu beeksisee jira. Waggoota 40f riphee loltummaan mootummaa Turkii kan mormaa ture gareen kun dhaaba seera qabeessa hin taane jedhamee shororkeessummaadhaan labsamee ture. Murteen diigamuu kun kan beeksifame hoogganaan dhaabichaa hidhaa jiran ji'oota 3 dura waamicha gareen kun diigamu jedhu erguu booddeedha. Gareen kun Turkiin qofa osoo hin taane gamtaa Awurooppaa, UK fi USA'dhaan dhaaba shororkeessaa jedhamu labsameera. Riphee lolaan PKK kaayyoo ganamaa warra Kurdiif biyya walabaa tokko ijaaruu jedhu qabatee qabsoo eegale. Gosti kun uummata Turkii keessaa dhibbentaa 20 ta'a. Booda ilaalcha fottoquu qabate dhiisee Turkii jalatti bulchiinsa walabaa fi mirga guutuu Kurdootaa eegsisuu irratti xiyyeeffateera. Qabsoo dhaaba kanaa keessatti namoonni 40,000 ol ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Guraandhala darbee hoogganaan dhaabichaa ganna 76 Okolaan dhaabni kun meeshaa lafa kaayee akka diigamu gaafate. Hoogganaan dhaabichaa kun erga bara 1999 kibba lixa Istaanbul odola galaanaa Marmaraa jedhamu irratti qophaa hidhamee jira. Ji'a 3 dura mana hidhaarraa xalaa barreesseen karaa siyaasaa dimokiraasii fiduuf haalli hin jiru. Daandiin bu'uuraa waliigaltee dimokiraatawaa gochuudha jedheera. Dhaaba kana diiguudhaan wanta hoogganaan kunii fi miseensonni dhaabichaa argatan irratti wanti ifatti jedhame jiraachuu baatus hidhaa ba'uu akka danda'u garuu ni tilmaamama. Namoonni siyaasaa Kurdii mariin siyaasaa akka geggeeffamuuf mirga warra Kurdiif hireen akka uumamu abdatu. Gama lamaaniinuu waliigaltee irra ga'uun barbaachisaadha. Sababa ga'as qaba. PKK waggoota dhiyoo asitti waraana Turkiitiin akka malee kan rukutame yoo ta'u jijjiiramni naannoo isaanii fi dhaabbileen isaan waliin hojjetan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti socho'uu akka hin dandeenye taasisee jira. Pirezidaantii Erdogan filannoo pirezidaantii Turkii bara 2028 geggeeffamu irratti irra deebi'anii dorgomuu yoo fedhan deeggarsa dhaabbilee Kurdootaa isaan barbaachisa. Dubbi himaan dhaaba Erdogan yaada dhimma kana irratti kenneen murteen dhaaba kana diiguu biyya Turkii shororkaarraa bilisa taate gochuu fi tarkaanfii guddaadha jechuudhaan Rooyitersitti himanii jiru. Ogeessi Chatham House tokko ammoo fedhii siyaasaa dhaabbilee Kurdiif xiyyeeffannoo kennuuf ce'umsa dimokiraasii guddaadha jedhanii jiru. Namoonni siyaasaa Turkii kanas adeemsa kana saffisiisuudhaa fi sochii eegaluus dubbatanii jiru. Ammoo diigamuun dhaaba kana hagam akka fedha siyaasaa warra Kurdii siyaasaan karaatti maka kan jedhu ifa miti. Diigamuu dhaabichaa booda hojii guddaan kan eegamu mootummaa Turkii irraa akka ta'es BBC'n gabaasa isaatiin ibsee jira.
Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa biyya baasuuf deeggarsa poolisoota 20,000 gaafatee jira. Doonaald Tiraamp godaantota seeraan ala sanada waajjira dhimma nageenya biyya keessaa hin qabne biyya baasuuf tarkaanfii fudhatu saffisiisuudhaa fi dabalataan yoo xiqqaate poolisoonni 20,000 akka ramadamaniif gaafatee jira. Qajeelfamni kun kan darbe jimaata caamsaa 9 2025 yoo ta'u, namoota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi'anis jajjabeessuuf karoorri qabamee jira. Tiraamp ergaa viidiyootiin dabarseen Ameerikaa gadhiisanii bahuudhaaf haga danda'ametti salphaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatee jira. Godaantota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin Ameerikaa gadhiisanii bahuu barbaadan baasii tikeeta xiyyaaraa mootummaa federaalaa Ameerikaa kan isaan danda'u yoo ta'u, dabalataan immoo maallaqa xiqqaa kennuufiifis ajajni pirezidaantii kennamuun ibsamee jira. Godaantota seeraan alaa ilaalchisuudhaan kallattiin hojjetaa kan jiru waajjirri immigireeshinii fi gumuruukaa yeroo ammaa kana hojjetoota 21,000 ol qaba. Isaan keessaa 6,100 kan ta'an poolisoota godaantota seeraan alaa biyya keessaa kan baasan yoo ta'u, 750 ol kan ta'an immoo gargaartota isaanii akka ta'anis marsariitiin eejinsichaa ni mul'isa. Tiraamp yeroo dheeraatiif seera kabachiistonni kutaaleen bulchiinsaa fi naannolee akkasumas eegdonni biyyaalessaa godaantota seeraan ala daangaa cabsanii seenan ilaalchise waltumsanii akka hojjetaniif waamicha dhiyeessaa turee jira. Ajajni ammaa kun yaalii waajjirri dhimma nageenya biyya keessaa taasisaa jiru seera kabachiistonni kutaalee bulchiinsaaf naannolee miseensonni poolisii duraanii federaalaa akkasumas ogeessonni eejensii federaalaa biroof bakka bu'umsaa fi kontiraata kan kennudha. Doonaald Tiraamp lakkoofsi hojjetootaa akka dabaluu fi waamicha kan dhiyeesse yeroo bulchiinsi isaa godaantota seeraan alaa USA keessaa akka ba'aniif karaa garaagaraa fayyadamaa jiru. Tiraamp godaantonni seeraan alaa Ameerikaa gadhiisanii bahuudhaaf gabaasa akka godhaniif gaafatee jira. Torban kana keessa barreessaan olaanaan waajjira nageenya biyya keessaa Kirsten Noem Ameerikaan godaantota seeraan alaa fedhii isaaniitiin biyyattii gadhiisanii ba'aniif doolaara 1,000 kennuuf akkasumas baasii tikeeta xiyyaaraa isaanii akka dandeessu waadaa seenanii jiru.